qormaata jiru garaa haadha keetiitii gaafa gadi buutu addunyaan haarofti guyyaa simattu maaliif akka bootteef gaafattee beektaa gammachuu jalqabaa ta'uu tilmaamteerta eeyyan qormaatamtee qorumsa dabartee lubbuun jiraachuu kee hundaaf mirkaneessite silaa namni booyu nama gaddisiisa booyee si boochisee imimmaan roobsisaa garuu booyichi kee inni gaafa sanii booyicha gaddaatiin sirumaa addaanii firaafi aanteen kee gurra qeqqeensanii sagalee boohichaa ofirratti eeganii hunduu ni gammadaa sagaleen baanaani. Osoo guyyaa sana achumaan cal'iftee silaa yoo naatuu daaraa taatee haftee akkuma kan milkaa'e yeroo badhaafamu haasa'uu dadhabee sagaleen mummu'amu gariin isaa immoo boo'ichaaf sardamu mo'aa jettee deessee tantee furtee fira dhihoof fagoo hunda gammachiiftee. Eeyyen dhugaa qabda dhuga si boochisa dukkana injifatee ifatti kan bahe akkamiin cal'isa hin danda'uuf malee silaa gaggarmaamaa utaalaa dhiichisa sanyii miliyoonota hedduu waliin dorgomtee injifatteetii bar kan guyyaa san geette dukkanti cillimiin karaa hin mul'ifne miilli keef harki kee humna jabaan qabne ija keef gurri kee waaddaan hin baafanne abdii si kutachiisee achis hin hambifne garuu hunda caala wanti naaf hubattu fedha rabbiitiin malee silaa achiin baatu. Qormaatni jiruu kee hammamillee jabaatu tuulamee hanga gaaraa gahee sitti ulfaatus baatuun sitti dukkanaahee dukkanti si nyaatus humna rabbi siif kenne rakkoon tokko hin caaltu. Hidhaan humna hin qabne akkamiin si dhaaba sochoosii harkisii buqqisii xiribbaa haada si hidhemmoo kutiif irraa gatii osoo humna qabduu boo'ichi wayitaati hin taatu.